Wajuma deessituu teessee kiyyoo ishee tattu har'a keenya kaa kunoo agartuu ishee haa baktu dhiittaaf garara hedduu tarkaanfannee dabarree galata rabbii malee ija biiftuu agarree. 2008 mana hidhaa galleetu karaan ishee boochoo gubbaa nu reebdee maaliif saree nu dhiitte akka gubbaa hannee qabamne miti yookaan dhugnee machoofne mirga keenya gaafachuu barra qullaa qabsoofne. Doror keessaa nuun jedhan warra bifaan buburree akka gaabbinee teenyuuf meeqa sagamuu bulle nyaanni isaanii bukoodha isa maqalii sana nyaanni isaanii bukoodha isa maqalee dhufe akkuma manaa seen nyaadhee hudduudhaan kufe. Gaaf tokkommoo yaa dhiiroo gaaf tokkommoo yaa biyyaa shaayida nuun jedhanii fincaan nuu baasanii warra nuku jedhammoo dhahanii kolaasanii inni kaan ni reebame inni kaan garafame nam tokkotu naa jira na reebee badhaafame nam tokkotu as jira na reebee badhaafame. Odaa koo yaa bareedaa modaa koo yaa bareedaa yaa saqara soddomaa mallattoo saba guddaa meenyuma si dorgomaa bagannaa bakkee ta'ee baganoo modaa koo yaa bareedaa yaa saqara soddomaa mallattoo xiqqaa guddaa meenyuma si dorgomaa bagana Oromoo ta'ee bagannaa bakkee ta'ee sobduu bimbulin malee oo dhugaan jallisiin malee dhugaan jallisiin malee. Koya bareedaa modaa koya bareedaa yaa saqara soddomaa mallattoo xiqqaa guddaa eenyuma si dorgomaa bagan Oromoo ta'ee dhugaan jallisiin malee oo sobduu bimbulin malee sobduu bimbulin malee. Ilaalcha jibbaaf jaalalaa qoccolloo ishee kaleessaa hundee ishee buqqaamne gannaa guutummaa Oromiyaa keessaa kana booda mararfamaa ajjeesuu kokkolfaa awwaaluun harka wayyaa jalaan seenaa waliif haaluun gadi qabuuf nooqiin nama dhiitu nafa bulchiinsa qeerrootti uummanni gammada bara ammaa kana gammachuun jiraachuuf hiyyummaa hordofummaa hojiin injifachuuf nuyi walii galaan eenyu kan daangessu. Nabbabaa koo qeerransa beekama daangaan biyya keetiin maqaa kee eegama dhalootaaf kallattii hayyoo adda duree wayyaanee urguftee irraa baaftee turre. Yaa Dooktar Mararaa dooktarii beekama daangaan biyya keetiin maqaa kee eegama dhalootaaf kallattii hayyoo adda duree wayyaanee shagnaati irraa baaftee turre. Fincaa kootiituu biyya magariisa qeerroo ka'ee kunoo qabsoo kee finiinsa qabeenya kee keessaa albuudaa fatara booda hedduu qabda hundoota garaa galatoma. Ayas Studio.